an umrii kee daa'imummaan biyya bahe si galami umrii kee daa'imummaan biyya baheef sanii ummanni na dagachuu danda'a malee namni naman dagatu abban takka sin dagatu maqaa keetis wooma kee hundaa'u tamam maqaan kee kaani warri kee naa baaseef kaani itti obbee kullee hajji maati maqaa biraa ka ofii naa baasuu deemtoo jiraate laan kanin fi si baasuu deemu miti maqumee fi baafattee korri kee si baasee jira maquma keeti eenyu siin jedhamu bakka dhageerree namarraa hin dhagee namni asirraa dhageetu kun namni narraa dhageellee nauma keeti nama keeti nama keetu gua jettu ka nauma sidde ature nauma fi keetii qabdu sanis amma haa dhaggeeffadhu deemuuf waan hin deemuuf jecha chaanaala kiyyaas nama bira nama fi amantu bira naa kaayinaan jetteemi eemela sirraa katabaddeen ture hooddifiisa bira qabee hanga namaan akka malee amanu namaan hedduu takka amanu takka biran sii kaayee deemuuf hin deemu waan ta'eef jecha isii san bira sii kaayetiin eenyu bira keetti yaa'u namaan bira sii kaayee waan taamti caaltuu ni beekta caaltuu jaartii deemu caaltuu haadha ilmoo silaa isii geessi irra galataami caaltuu haadha ilmoo tamii haadha mucaa keetii Tanas siin kaada faana anji irra tanas. Caaltu haadha maal jettime? Haadha mucaa keeti mucaa sirraa muraadha maal jettee taasa? Caaltu jaartii haadha mucaa yoo jedhe haadha mucaa jirin. La haadha mucaa keeti caaltu bira qabde caaltu qalloo. Ati amma caaltu qalloo haadha ilmoo san ni beektaa? Maal taatire? Isiisan egaa isiisan ittiin si kanne waan ta'eef jecha ati bargana xiqqoo xiqqoo olmaan ilaa wanna itti dalagu jirtu guutuu naa ol ba'u jirti. Yaa bona nyaachiftee? Na nyaachiste. La eenyu isi kenni siin jedhe leello. Eenyu chaanaala eenyu isi kenni siin jedhe andura isi isin naagati siin jedheeraan. Anni nama na reessi hedduu nama na. Hedduu takka nama na isi waan isin jijjiiru hin qabu tanaaf inni. Kasin na nyaachifte kaa kun olaa takka. Maaliif si nyaatti? Takka nyaatamellee hin beeku haga dhaladhee kun haga yaani umrii. Kun noolaa farannee ati faratu jirtu guutuu nama si jalaa bi maaliif si nyaatti maal ta'uudhaaf si nyaatti isin? Isi eenyu naa kenni siin jedhe bara an caaltu naa kenni yoom siin jedhe. Yoo isi akka naa kennitu barbaadu caaltu jaartii jee naa kenni siin jedhu. Isi amma maaltu maatu isin jidduu jira hamucaa ol jidduu qabdan tanaaf. Anaaf isiimu. Jalaa baddeeti jalaa deddeemu jirta. Alhamdulillah itti guyyaan chaalamu kana mana geessuuf itti dhaqee alhamdulillah waan inni miilaa fi fardaan barbaadu jiru mana naa dhufeetti. Akkana na nyaachifte leello rabbi sodaadhu mee akirri kee kana ta'e aniifati yaani akkana wal beena leello. Akkami waan akkana goote caaltu akkamitti caaltu namitti dura yaani farfara nama godhu akkanan dirqiidha nama jaalachuuf akkanan olii kan nama ariitu maal goota chaanala keetti kennite. Amma isitti sanni kanneetti eegan itti kanne booda waa hunda naasoytee naa himte ati wayi quba qabdaa bardu kanin dureen hajjiiraas gorsu ture sababa kanatti. Hajjiin dhalaa yaman kana keessatti jirtu yeroo guddaan ilma hajjii garaa qabna. Hajjii maarreen godhan meetti naan jette. Anamma ati alhamdulillah jee naan jette katteen dhiyaatin. Hajjitti. Har'a ammoo kana naaf iddoo dhufte yaani ganama. Yaani waan akkana kana naaf iddoo dhufte jedhe ganama. Ganamaanii. Bara ati faradan keessi jalaa mul'atu jira deebitee maqaa dhugaa naaf hin himne maqaan keetis ka dhugaa mul'ate isii biraayis. Eenyu siin jette maqaa kee dhugaa? Abbush naan jette. Haa. Abbushi. Guyyaa takka sanuu salaat milkeetaan siimaa saayiba keessi dubbisu jiru sababa saayibni kee maqaa sanin siyaa. Isi wajjin ka jirta. Ila kun olaa kijiba ila gurguddaa isi ittiin deemtu kana dhageeffadhu ka. Kijiba gurguddaa isi ittiin deemtu kana baga rabbi dhugaa naa baasa. Dhageeffadhu ka. Kana dura muca'oon na jaalatteeti. Si galaami. Diqqoo wadhamnee ani na jaalattee ani jaalatiiti. Saniif na aartii waan akkanaa kanarra keetti malee an caaltuu sani isiyyuu argee hin beeku. Gura dhagaa malee. Garaana goonaan hajjiin ni baafatee. Guyyaa takkitti isi argeen. Isi masanuu guyyaa takkitti argee isin jedhe. Guyyaa takka garaatti gootaare. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota keenya akka jirtan baga jiraattanii. Ashama harka fuunechaa warra amantaa biraallee baga jiraattan jecha. Dhugaa rabbii gaa waa'ee zabana kana keessa jirru quba qabdanii akka nuti jirru. Hedduu ulfaachisaadha. Waan zabana kana keessa jirru quba qabdan jeetii yaada hedduu takka waan namatti ulfaatu waan namallee ajaa'ibsiisu ilmi namaa hangana takka akkanatti kijibaa illee numa jenna. Arragaa ajjini beetanii ani sababa isaatti waa meeqaan ta'e waa hedduu takkaan ta'e waa san hunda dhiisee deebi'ee kijiba isaa takka waan inni balleesse wallaahi inni namaa miti beetanii saree yoo jaan sareen biratti shaatira waa meeqa beetti sareen akka isaa sanitti nama shawwaddu anamma hedduu takka na gowwoomsee hedduu takka na shawwade dhiisi rakkoon qabu ilmi namaa gidee addunyaarra jiru takka gadi takka oolume waan ta'eef jecha jeetumaan itti dhiise dhugaa rabbi hedduu takka kijiba guddaa fakkeessee na dura kaa'ee anillee dhugaa isa soo ture deebi'eetu maqaa kanumaan dhugaa isa soo ture sani ammaan tana arra isa biratti hin deema isa biraan dhaqu deema
waan kana hunda sagalee isa waraaba khijiba isa waan inni khijibi kana hunda takka takkatti nimaa fi nama chaanaala bira kaaya geelichi biraan kaayani chaanaala isaa jechuun micoon sanis gaa isinillee wooma agartan ta'a isi bira geesseetiif hin biraa achiin si kaaya jeetiin itti himu deema chaanaalas nama san biraan si kaayan jaane dhugaa rabbi waan hin taane waan illee namarraa illee hin eeggamne تاني بيتني مجو مجيلي تجاتني نجو تنخيسانو وان أجائبات بيقالتي غربتين كجبان كوني بكم ديمو تدلا هونت سينا ديمان سا هونت جارت مسانا فكاتا ما دريم بيخ والله دلا مسكينة فاغرقتي غبب بيخ وانت تو فداوني ديبتي عمو مجو سوان براتي واحد دو نسان جدويس داقي مسافي مجو جيلي تياتنا جدويس إني إسن يو فيديو سنة غرتن لي غرتن جيتي جاتا لغارة بيني نما متي ساري راتي انتو أما جالتو وعلى الممتشي وسنس مسكينتي سنس أكرم ديسي براديمي تناستي وليت ما خيا برابا فتي أنا الحمد لله ربنا باسي أدوغا ربنا مني حدو نقول ستان ناقلتو ما نسنين جا قرصة خيسا لكن دقو ينطره إيغان الرقي بودان دقيه حدو تكاقلتو ما نسنين جا ما نف قرصة ما خناس دقو مبريدا دا انقس تراهن دقيني خجيبا دوغانا فكيسي خجيبا إساسانين دوغا سيوان تيبجس جانا من تكلمي ديرا تكيب تو وكانت برباتي سدوغا ربنا ما كتب بكان ديمو رابري تحجيت حجيف مرتان حجي من دركشيتان غربتين بقى بكم ديمو تدلا هندو سينا ديما وانا مو ام برانا شكسي سيوخا ركو مسانو نقباي ديرو شكيتين جرا نوميسا ساني دياتو وجايبو فين ديما ان ندرو الحمد لله ربي رانا باسي جريتي تو كستي وجمان حاولت جو مليتين دي اني ساني فار سبر دكيتين وجين هاسيوا هندتي مي غديسا خبياس بيخنا هند همي فيتين سغلي راورابي سني فيت ان شاء الله اما يسبر دكتور دكتور خنيا خنوغا حجي بريك اتين دفه دوغار بيسبر كدين دكه دفه تو تكبسي انا جيتني خختاسي نخادو فداسي دبي انو ناخنتين انجي چالتو تسي خنه چالتو تماره مهارل موتيا مونانجي بيت چالتو قلو ادم چاهت تسي خننجي حدو رفته نار فته كيس اورقان رابوته وان جو ولالت مليش ليش سناخنته وي ماريتي جي وي واته عندنا كرمال لالت مانغا كخجبني جلابيس ارجي مجون نتين كجبني دوغار بي دوغمنا تيم تجيت مان كاغرا هي خيستي افقبه چالجي اني موغا املينا كختينا بس ان ما خادو جراو تك ينامتي ان ما يومين غودي وانا من برا غودي ان ردي بسو جراني اتدو بينا مان دغين سين جنني نانجي سنيفو غاسغلي سادغي فني وليد تشانل سين جا دو خاتو جرانم ني فرد السلام عليكم وعليكم السلام أهلا لبو ما سلامت تاو رب ما ينادي سمدي ها رب ما ينادي سلامت ما سنجيتنا أكم أكن متري أكمل أكن هاي كم جافان موجود ده هاي ليلة مالت وما أنت أنا جمال تو وقرتك لا ما أرسل ولا نمان جريبا أسي ما نقول نتمنى نما نكخي وانا قولي الدنيا خنا نجرا نو منجرو أنت كاتو نقول إلا كونوا أما سجوتنا جزير غني أخي نمنا تقول نوالي نما جخي على الرجال نركيهم ليلة رأي ربي سداد نومي أكملت وانا كنا أسوان يعني الرومان أسينا باسو أفتمو جلسوا سيئو أسينا باسو أفتمو ماني ناسي باسا سلاتا تسكيسة تسيام بشاواني كما يجو ليلو ربي جدي مال وميم أكمل يعني كان سي أوفني كان سي لا نمنا كان سينجرني أكان سينجرني إني نما كاناتي سينجرني أمبروان كان هندفا وأمبيكو في دورا درسي يعني وان تاتو صوبي توتي خادرو درسيتنا امتكانا وان تنجن جيتشونغا وان أمني يعني كجيبان تاني أنا سي أدباسو وان تناسو وأمبيكو لا أمني نباسو سنتينو هاي واميكا نجخي على الجوار إننا وان برابر فتة واميكا مالفا كرتي بو ما لا وانا تكرتي مالي وانا تكرتي مالي تمو لا واحد تو تكان دغيسي الله مين ديسي ليلو نما كفر دوسين سنه تكاك دنيا تنرك تخي اكن سيمن نما منين بيخوان اما سيمو نابراس سفكاتنا دفي وان كان انا ما ليلو متبراتي 200 قيرمنه مال بل انمي انيكم بدين كماري اني ون ما امبل ليسي اكن نجيرمتي فول براتي افهم براتي الربان غنما كان اني نادفتي مي ربي سدادوتي لا عثمان الربا في وانت سيفن دفنو اتي اما غيا نيندي مسنجي channel نما من تبرنا خاينا جت اما دغه فدو والله تكا كان من اماني كتخي جالد سن قبل بيتا لكتين سيامنه تما ان اللي اقسماتي مي ان اللي تكا درستي مي دورتو دا يا دكيسا تفور ليكسا تاكن كجار اناتا تنجرو سينجري اما اماني غورك يهوندت هيمي مالجي فردس غورك يوغتي ديبي
ati amma osuma kijiba takka naafettini daan waan takka malee maqaan kee kadugaa eenyu maqaan kee hajjiga hajji ettaa bara afaan guutuun hajji ila kuno anka jedhu maqaa biraa naa baasuu dhufte moo la dhageeffadhu mee maqaa biraa naa baasuu maqaa an qabne maqaa biraa naa baasuu dhufte moo amma naa darana la ati leesh farane guddoon kun in bareedu farane dhugaa rabbi amma ati maqaan kee hajjiidha yaa akhi abbo amma koy maaluma dubbadha maal dubbataa ta'e bara maqaan kee hajji miti maqaa kee kadugaa naaf hin himne kadugaa naaf hin himne akkam ati hajji mitire maqaan kee kadugaa amma ati silaa maqaan kee kabiyyaatis hajjii ta'e bifa guyyaan YouTube irratti galakkisee ture namni hajjii beektan akkana je nauma takka kasidu malee YouTube irra guddaa la YouTube irratti eentu maqaa yani iyyafadhu eentu sinjira anas sinjire la anas iyyafachuu barbaade akka la anu la amma ta'ennaan ma anatu warra kee barbaadana ol bayna iyyafadhu sinjedhamu sababnu ma ana kana iyyafa anu kuno si bira jira hin banne osoo ambadee yookaan dhabamee jiraadde namni nama kana beeytanii jettee ol baasuu dubbachuu dandeessa kanaaf hin jaame anu silaalumaaf hin jee duuba mas hin jarre nama takkumaa una gararree si beekuun isi namni takka kasi beekuu hin jiru la akkasii miti namni tokko kasi beekuu hin jiru osoo hin taane an umrii kee daa'imummaan biyyaa bahe sii galaami umrii kee daa'imummaa waan biyyaa baheef sanii uummanni na dagachuu danda'a malee namni nama dagatu abban takka sin dagatu maqaa keetis wooma kee hundaa'u tama maqaan kee kaan warri kee naa baaseef kaan itti obbee kullee hajji maati maqaa biraa ka ofii naa baasuu deemtoo jiraate laan kanin fi si baasuu deemu miti maqumee fi baafattee korri kee si baasee jira maquma keeti eenyu siin jedhamu bakka dhageerree namarraa hin dhagee namni asirraa dhageetu kun namni narraa dhageellee nauma keeti nama keeti nama keetu gua jettu ka nauma siddeeyaa ture naumee fi keetii qabdu sanis amma haadha geeffadhu deemuuf waan hin deemuuf jecha chaanaala kiyyaas nama biraa nama fi amantu bira naa kaayinaan jetteemi eemela sirraa katabaddeen ture kooddifiisa bira qabee haangaa namaan akka malee amanu namaan hedduu takka amanu takka biraan sii kaayee deemuuf hin deemu waan ta'eef jecha isii san bira sii kaayeetiin. Eenyu bira geettee hawa? Namaan bira sii kaayee waan ta'a miti. Caaltuu ni beektaa? Caaltuu jaartii deemu? Caaltuu haadha ilmoo silaa isii geessee irra galataami. Caaltuu haadha ilmoo tamii? Haadha mucaa keetii. Tanas siin kaada faanaan jeerra tanas. Caaltuu haadha maal jettime? Haadha mucaa keeti mucaa sirraa muraadha maal jettee taasa? Caaltuu jaartii haadha mucaa yoo jedhe haadha mucaa hin jedhini. La haadha mucaa keeti caaltuu biraa qabde caaltuu qalloo. Ati amma caaltuu qalloo haadha ilmoo san ni beektaa. Maal taatire? Ishii san egaa isii san ittiin sii kanne waan ta'eef jecha ati bargana xiqqoo xiqqoo olmaan illaa wanna itti dalagu jirtu guutuun naa ol ba'u jirti. Yaa bona nyaachiftee? Na nyaachistee? La eentu isi kenni siin jedhe leelloo. Eentu chaanaala eentu isi kenni siin jedhaan dura isin naa kenni siin jedheeraan. Anni nama na reessi hedduu nama na. Hedduu takkaa nama na isi waan isin jijjiiruun qabu tanaaf inni. Kasin na nyaachifte kaa kunoo takka. Maalis nyaatti? Takkaa nyaatamellee hin beeku haga dhaladhee kunoo haga yaanii umrii. Kunoo laa farannee ati faratu jirtu guutuu nama si jalaa maalis nyaatti maal ta'uudhaaf si nyaatti isin? Isit eentu naa kenni siin jedhe bara an caaltu naa kenni yoom siin jedhan. Yoo isi akka naa kennitu barbaadu caaltuu jaartii ta'e naa kenni siin jedhu. Isi amma maaltu maatu isin jidduu jira hamucaa ol jidduu qabdan tanaaf. Anaaf isiimu. Jalaa baddeeti jalaa deddeemu jirta. Alhamdulillah itti guyyaan chaala kana mana geessuuf itti dhaqee alhamdulillah waan inni miilaa fi fardaan barbaadu jiru mana naa dhufeetti. Akkana na nyaachifte leello rabbi sodaadhu mee akirri kee kana ta'e aniifati yaani akkana wal beena leello. Akkami waan akkana goote caaltu akkamitti caaltu namitti dura yaani farfara nama godhu akkanan dirqiidha nama jaalachuuf akkanan olii kan nama ariitu maal goota chaanala keetti kennite. Amma isitti sanni kanneetti eegan itti kanne booda waa hunda naasooyitee naa himte ati wayii quba qabdaa bardu kannin dureen hajjiiraas gorsu ture sababa kanatti. Hajjiin dhalaa yaman kana keessatti jirtu yeroo guddaan ilma hajjii garaa qabna. Hajjiin maarreen godhan meetti naan jette. Anamma ati alhamdulillah jee naan jette katteen dhiyaatin. Hajjitti. Har'a ammoo kana naaf iddoo dhufte yaani ganama. Yaani waan akkana kana naaf iddoo dhufte ganama. Ganamaanii. Bara ati faradan keessi jalaa mul'atu jira deebitee maqaa dhugaa naaf hin himne maqaan keetis ka dhugaa as mul'ate isii biraayis. Eenyu sin jette maqaa kee dhugaa? Abbush naan jette. Haa. Abbushi. Guyyaa takka sanuu salaat milkeetaan siimaa saayiba keessii dubbisu jiru sababa saayibni kee maqaa sanin siyaa.
Isi wajjin ka jirta. Ila kun walaal kijiba ila gurguddaa isi ittiin deemtu kana dhageeffadhu qa. Kijiba gurguddaa isi ittiin deemtu kana baga rabbi dhugaa naa baasa. Dhageeffadhu qa. Kana dura muca'oon na jaalatteeti si galaami. Diqqoo wadhabnee ani na jaalattee ani jaaladiiti. Saniif na aartii waan akkana kanarra keetti malee an caaltuu sani isiyyuu argeen beeku. Gura dhagaa malee. Garaana goonaan hajjiin ni baafatee. Guyyaa takkitti isi argeen. Isi masanuu guyyaa takkitti argee isin jedhe. Guyyaa takka garaatti gootaare. Waliinuu ciifne dha. Laan kana godhate hojiin jiraanne itti nuufinni. Deebi'eeti intala jaartii ta'e tamanni dha jirtu tanaas fuute. Allah. Yaa akimee leello billaa aleesh akkamatti waan hin taane waan olii gadi uuman taane guurtee wanni ani iddoo kanarra dhuftee fi ani kana jechuudha. Waan hin taane barammas inumaa bar maqaan kiyya hajji ettee kijiba ka addunyaarra hin jirre kana natti. An abushka aniin kun yoo nalaaltu kiristaana fakkaata abush maqaa. Kiristaanni ammaa musliima fakkaata. Gizee deemu. Isaan beekamaa. Laazima matta beedatanii deemu qabani. An kiristaana jechuudha. Dhageeffadhu kiristaanas ta'u amantiin ka dhuunfaati si galame. San amantiin ka dhuunfaati sila amantiin. An garuu waan ani hin taane tokkotti dirqiidhaan waan kijibaa fuutanii narra yoo geettanii. An amma silaa dhugaa naa hin ta'e dhuguma takka laallal farada takka hin fedhu amma gorra kiyyan na kijibsiistee waa meeqa na goote qixa kee nama hin qabu bara. An dee barsiisiin jecha jira caaltuu jettu tana ta'isi jira dhahe. Maqaa. Amma caaltuun taanuu quban qabdu. Jaartiin teetaan sanuu waa takka quban qabdu maqaa keettis maquma hachuma si beeti miskiinni. Laa dhageeffadhu ka. Ka caaltuu jalaa dhahi. Ka maqaallee jalaa dhahi sanguutuun kijiban. Si galame. Ataan makiinaa. Mucaa si fakkaatu isaaf darree. Yaa akhiiri maaliif beekan wayi mucaan fayyaa qabdi isaati. Duuba mee. Daa'ima dirqiidhaan kiyya guruu deemtaniiti. Dirqiin kee godhuufi miti bara akkam jettanii beektaa. Guyyaa takka osoo anaaf inni hojjeteenyee taa'u jiruuti saayimni isaa ka biyyaa irra dawwalee abbush akkamina gaafa yaa qabda. Irra deebi'e isaa gurra kiyya moojeetu manuma dhaggeeffadde irra deebi'e bara abbush eessatti akka badde jeeneet. Yaa akhi maqaa qoosaati qoosaaf akkas naan jedhan malee maqaan kiyya ka dhugaa hajjiin takka jii. Maqaan kee ka dhugaa abbushi hajjiin ka qoosaati. Miti. Hajjiin ka yaman dhuftee baasa. Laa qoy an kasin jedhu maqaa kiyya anaaf beekamu siin naa beekamu naa biraattu naa beekamu an ka jedhu bara. Bara amma akka itti kijibsiisu jirtu beeta eeguma waynuma nyaadhame itti akka itti kijibsiisu yuutuba irratti ol beetiin bara kana namni ajii beektan jeenna maaltu maaliif siingee dubbatta. Inuma nyaadhamee ka amma inuma nyaadhamee wanni jedhee namitti sun amma chaanaala kee itti kenniteeti yoo feeti yoo gurguratte yoo feeti yoo anasiiba yoo na kennuu didde yaa kii eenyu gaafadhaati kun asii deemuu deema jettaati furmaanni kee malee nama. Amma anuu dhagite hajji mana dallaalin jeen. Biyya nyaatoo dhaqee laalu naan jette. Amaanaa itti dhaame. Na nyaachiftii kalaas boolla na qottee itti na awwaaltee qabrii jaallatee. Sinyaallis nirree sinaadha ilmoo keetiiti. Ilmoo. Ana mana beer kana baa amma laala alhamdulillah injiyoo siluma isiin akkam naan jette daan guyyaa takka akka tasaa wajjin dubbadhee maan naan jette ni beektaa. Yaa leelloo hajjii kana jalaa dhaabbadhu hajjiin kun namaaf hin ta'u hajjiin kun sareedha. Maal naan jette hee naaf ta'a baqaa na jaallatee isin hin galchuun jeen. Deebi'ee hono. Ada isinillee atillee ani kan dhugaa dubbachuudhaan garaa qulqulluu na jaalatti anillee garaa qulqulluu isii jaaladha. Nama akkasii tana takkaa yoo illee argadhu jedhee abdii ofii horii taa'u jiru atillee edaa gandara deemteeti dubartoota faradoota kijibdoota wajjin na hamattee akkanatti maqaa badaa naa baasaa deemarta jechuudha. An kana dura waan uummanni biyya kanaa jedhu beekuufi jecha namaan dhagayin namni biyya kanaa ani waan hin taane si haasaa wanni isin jedheef maaliif si fakkaata beektaa? Waan isaan jedhan waan beekuuf kijiba akkana lafaa qaaniituma sanuu dubartiin biyya kanaa waan hin taane narra keetta. Ani yaa akii atamma barnaan jetti dubartiin biyya kanaa daa'imman gimmaashni keetii naan jettee. Guututti hajji isaan haa godhu maali? Hundi isaanii hajji garaa qabu. Hajji maarree ta'a. Nama sin jedha. Garaa isaan amuru. La hajjiif garaa qabnaa hin sin jedha. Dhala meeqan naa ta'e karaa kabjii kana gizeen achi deemes akkasuma jaal. Inuma akkuma itti deemu wallaalee baramma. Deemisiin deemu sanillee na keessaa wanta akka tokkoon tattee'oo rifaatu keessa. Atamma akkasiin jedhu waan biraa wanni an dubbadhu hin jiru. Hayyee. Wanni sin jedhu. Atamma raayitee osoo hin deemin dura. Chaanaa kee harkaan hafuutamu na hafuutu. Itti kanneen maaliif hin harkaa fudhattee dalagattu ilmoo kee qabdi. Amma irraa fuudhi naan jettaa san fuudhuree maaliif hin irraa fuudha?
Ramal fin rafoda ataufi. Akkamit ni fuura. Mucoo miskin inumaa garaatti gooteeti dhiistee biraa deemte irraa naafodi. La yeroo awwalii rafee garaatti godhu ati. Mucaan bar. Nujidduu jirtaa jedhee nujidduu jirtaa yeroo an isiin naayime qabataman naayimte waa hundaa ammoo isiin likkitti nama waan ta'eef jecha miskin ammoo asa kan qabdu waa ati fi keete kas yoo isiin dhageeffadhu yoo isiin maqaana balleessuudha abbaa feete hojii wanna jettee kaatee yoo hajjiidha jettee maqaana balleessite atamma dhuguma jettee irraa fudhatteeti as dhufteeti waan biraa suutaan. Anamma isii tana likkitti naman micootan deebi'ee guyyaan akkurooksii dhugeessi lubbuuti jennaan bisee waan ta'eef jecha hedduu takka namane likkumattiin isii amana. Kannee mi'aatti dalagatture miskiina maaliin godha silaa arra akka naaree dhufeen. Dhageeffadhu miskiina taate sikkiina taate anoonni galchuun jiru. Ani ka biyyaa ba'ee fi dalagadhee hojii jiru malee daa'imman nama guddisuuf dalagattee biyya galuuf daa'imni namaa san keenyu tiree keetii bar mucaan. Kiyyaa mitire. Kiyyaa mitettee asuman na kaaddaa bar. Ammoo jireenee gaafannennaan sanis na jalaa diddi. Silmaanisii fidee irra jira wanta luma san umii jumusa. Isimu. Maa isii sammuun qabdu ati bakka jirtu akka sanatti hin finne bakka sanatti. Hunnoo. Kunoo sun taane kalaas hin barbaadu dhaan yaa jira. Akka maneedaa jiru dhuftuu sin feetu. Laakiin gaafa maneedaa kana keessaa baate harkuma sii galu teesse chaanaallee sii chaanaallee waan sii harka jiruuf jecha amma atti dalagattu waan feete. Leelo rabbi jedhe dhageeffadhu. Yoo du'e illee na awwaalin. Yoo du'e illee na awwaaliniiti. Chaanaala isa harkaa fuudhi yookaan ammoo paaspoortii. Yaani yoo wannan jiraate. Waa'ee faan hin jiru malee sila telefoona keessa harka jiraame. Nakkenitee waa'ee wannan ammoo maraa jijjiiran beeka. Waa'ee faan barbaadee dhuftaare. Barbaadu. Anammoo waa takkaas irraan qayyaru takkaasiif hin godhu gana amma isiin silaa ati laamee amma rifaatu keessa barduu jirta baruu kaanuu siraa dhumu jirti. Maaliif rifattaayyee silaa isii kana waa takka walitti hin qabaanne. Yaa akhi waa takka wanni rifadhe maali yaani akkami yaani chaanala kee itti kennee jennaan. Haa dalagattuuree kalaas miskiintitti warra dhiistee biraa deemtee bar. Isiin beeku yaa akhi nama hin beekne hayi nama hin beekne akkami waan kee fuutee itti kennitee kaatee irra haa dalagattuu jechuun maali ati sammuu qabdu. Amma arra dalagin jeenu dhaqiitillee hajjiillee gizee laalennaan hajjiin laalu akkana na godhee kutee naan jedhu. Laa ana laalee anuu akkasiin na laaltu hin barbaadu tokko fadha. Akkasiin na laaltu hin barbaadu maaliif nama na laalu baay'ee qabu. Si galami kanaafuu ana moonni barbaadu chaanala kee irraa fuudhi raqamsirrii irraa jijjiiri nama si jedhetti naa kennitam. Nama takka dureen maas hin baasin nama irraas baaste kana leeshas hin baasin na dureen gaafa nan siifin namaan itti si haru na fidisiin jiru. Kalaas amma dhageeffadhu amma eenyu naa kennite beekta rabbi daraartuu bira naa geessita. Isii tan malkanii guyyaa caaltoo hojii barbaadu biraan inumaa si geessaa chaanala kee. La isin amaana namaan jabeessite beekta daraartuun. Isii jabeessaa. Isin naa kenniteeti daraartuu bira naa kennite adaraa haga inni dhufuuf. Wanni kun amaanaadha. Tun akka kaanitti Mustafaa akka maxxannetti itti goggooyde inumaa chaanala keessi jabeessiti uska. Fuutee gurgurattu ka. La isin waa hajjiif jenna akka lubbuutti keettiin beeka malee. Tanaas wali qabda ka waatu isin jidduu jira isin dhaqeetu man gaafatu ta'a. Waatu isin jidduu jira siifi daraartuu jidduus. La ilaha illallah yaa kimi waan hajji jennaan ni jabeessiti ettee bar. Jechuun gaa'ee gaa'anii hariiroo akkanuma namni obbolummaa kana hin beekami. Akka tasaa nurra dhagoon ture daawwanni sanii dhuga isin jidduu ooma jirati fidaraatu jidduu si kana dhoosu jirta. Yaa akhi wanni jiru wayitu hin jiru sin jedhe bara nama wanni barbaadu chaanaaluma kee itti naa kenni. Hin qabnu chaanaala micoorraa isin fuudhu caalturraa hin fuudhu. Haa bira taa'ee itti dalagin jaanarraa kaasi. Amma akkanuma ree. Irraa kaasi itti dalagin jaan. Daraartuu biran kaa'u. Aniifata matan mulii qabna. Tatti caaltu haadha mucaa ilmoo ta'etti taaniif hin geessan. La isii bira illee hin geessin caaltu tana bira illee hin geessin chaanala kiyya. Nama amanu jira. Daraartuu bira na geessi. Daraartuu leesh gaafa duraa kanin hajji namaan bira si geessu natti himadhu deemuuf hin deeman biyya kana gallakkiseeti naman chaanala kee bira si geessu natti himadhu ennaan leesh natti itti ture. Nama takka hin beeku haasummaan nama dura yaadanne booda agate na biraa deemte yaadadhe. Dhuftee silaaltee laa yaadatte saa eegaa nan deema isin dhuftee silaaltee laa yaadatte. Na laaluuti na laaltee rakkoon qabu kaan akka obboleetti dhuftee nan gaafate rakkoon qabu. Ati bara akka obboleetti sumattuu wanni biraa dhufa akka obboleettiin jiru. Amma kanaaf furmaata jiru maali? Furmaata jiru takka hin jiru. Silaarraan tan akkas godhanuun hin beeku silaas keessi ibiddi jiraate zeetan sirna quu dhufe. Ati moo? Simata afaan kee kana akkana nan jedhu. Anumaa akkana jedhu. Kunoga kabajamtoota hordoftoota kiyyaa akka dhaggeeffattan kunoga sagalee isaa dhaggeeffattanii jirtanii dhugaa rabbii hedduu namatti ulfaatu waan hin jiru wallaaleetiin jiran mana dhibee jira mataan na dhukkubee sagalee isaa kanarraa sukkara takkaan na qabu deema sukkara
saniifuu isin beeytanii namni na gorsuu turtan dhugaa rabbii gorsa keessan kan ammaan irra ga'ee hedduu takkanaaf galatoomaa hedduu gorsa keessan dhugaa rabbii dhagoo hin turre amma ammoo isheenee gorsa keessan saniif duba deebi'ee gizee ilaalu waan inni irra ga'ee ta'e hedduu takka isin naa galatoomaa waan inni beeytanii yoon du'ellee na waalini maal jechuun ammoo dubbiin akkanaatu ni fudhatamti yoon du'ellee na waalini chaanaala kiyya caaltuu irraa naa fuudhiti daraartuu bira naa geessi daraartuu likkittiin amanaa naan jee gaafa duraa gizeen gaafa dhumaal hin jeen hachi nama amantu naaf himii biran sii kaa'ee akkoodiifillee emeelillee waraqarra katabee sii fidaan jeen namatti akka kan hin amanuun qabu kaatee amantu bira naa kaa'ee naan jee arra eessaa daraartuun tunu as baate. Isi fi isa jittu wooma takka wooma biraati jira. Isis meegaanuma gaafadhaan dhaqee inshallah akka fedhe yoo ta'e isin laakiin caaltuu wajjin na barbaadu jirti akkaan isaan harka seenuu fadhu jirti. Isis dhaqeetumaan isii gaafadhee waan kana baasu taa'e citii isaan jidduu jiru kan amma daraartuun naa kan maarree naa godhe daraartuutti isin kan noon chaanaale maaliif hin kannine caaltuu irraa taa'aadha mucaa isaatti ilmoo qabtiif waan ta'eef jecha isin irraa taa'u chaanaale kun kalaas ammaan booda nama takkatti irraa fuudhee hin kannu. Saniifuu kabajamtootaa fi hordoftoota keenya hanga viidiyoo biraatiin qabannoo walitti dachaa nutti nagayaan tura.